रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo Warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warroongeelaati. Reggae dhumtite immoo reggaen gosa baay'ee jira. Chikchikaa ta'e chikchikaan gosa baay'ee jira. Akka kana waalziinis ta'e waalziin bal'istee hojjechuu hin dandeessa waalzii. Garuu faarfattoota bira wanti jiru chikchikaas akka kana baluu sanaatti na hojjedhu waan jedhamu yeroo baay'ee na mudatan. Reggae kan akka baluu sanaatti na hojjedhu waan jedhu na mudatan. Garuu jiramini isaanii kan isaan fidan yeedaloodhumaa fi waan qopheessan sana fidu riitimiin jira riitimii keessaa hin baanii riitimii sana yeroo isaan miila isaaniidhaan socho'uu jalqaban yookiin harka isaanii sochiima isaaniirraa kaaseetanii ilaalaanan isa booddee ani garanitti muuf godha ofii makoo keessatti qalbeeffadhe kana baluus akka hin fakkaannetti jira meetadii mataa koodhaanii akka inni wal hin fakkaanne gochuu yaalaa jechuudhaan. Ogeessaa muuziqaa Teedii Mogosii wajjin gaaffiif deebii goone keessaa kanan kutees dhaggeeffachiisedha. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Warroongeelaa sagantaa guyyaa sanbadduraa caamsaa 28 bara 2016ti. Sagantaa keenyarraa keessatti gaaffiif deebii Teedii Mogosii wajjin goonee itti dabalee obbo Fiqaaduu Beenyaa har'as ergaa sagalee Waaqayyootiin nuti tajaajila. Mata dureen ergaa obbo Fiqaaduu ergamootaaf iyyuu gaaffiidha kan jedhudha. Kutaa 1ffaaf kutaa 2ffaa torbeewwan darban keessatti dhaggeeffataniitu har'ammoo kutaa 3ffaa dhaggeenya. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkootii sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadha. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keenyaaf baay'atu attam jirtu sabni Waaqayyoo fayyaa keessanii yeroo darbee barumsa ergamootaaf illee gaaffiidha jedhu walii wajjin jalqabnee turre ergamootaaf illee gaaffiidha barsiisa jedhu kana Zakkaariyaas irra dhaabannee jalqabnee boqonnaa 1:12 irraa waan akkas jedhu kanarraati jalqabne dubbii Waaqayyoo ammas ergamaan Waaqayyoo deebisee yaa Waaqayyoo gooftaa maccaa hamma yoomitti mandara Yerusaalemii fi mandara Yihudaa warra waggaa 70tti dheekkamte kanaaf araara hin deebisture isa jedhu walii wajjin dubbifannee jalqabne akkuma kanaatti boqonnaa tokko irratti kan nuti walii wajjin ilaalle yaadachiisuudhaaf jireenya gaaffiidhaan guute isa jedhu ture tajaajilaanis tajaajilamaanis gaaffii waan qabaniif Zakkaariyaas inni tajaajilamu ergamaa Waaqayyoo ni dhufee tajaajilu waa'een saba Waaqayyoo bitaatti galee waa'een saba Waaqayyoo rakkinni saba Waaqayyoo argaa jiru bitaatti galee akka inni gaaffii Waaqayyoon gaafatu keessumaa ergamaa Waaqayyoo walii wajjin ilaalle achi keessatti Waaqayyoo immoo milikitaan akka inni deebii laachuu jalqabe fardeen sadii toora galchee farda diimaa bara waraanaa bara rakkinaa jechuudha farda boorii bara bifi adiif bifa diimaa wal makaadha waan ta'eef bara gammachuuf bara gaddi wal makee taa'u jechuudha farda adii taansee immoo bara nagaa guutummaa guutuutti nagaan keessa guuta kan dhufu fardeen kana toora galchee kan argisiise boqonnaa tokko irratti walii wajjin erga laallee booda
Bokkara boqonnaa lama irratti daballe baay'ee qabxiiwwan baay'ee achirratti ilaalle irra garuu mata isaa tuqee darbuudhaaf jecha boqonnaa lama irratti immoo mul'ata Zakkaariyaas argee nama finyoo fudhatee ba'e magaala safaruudhaaf biyya safaruudhaaf magaala Yerusaalem amma akka isheen dheerattu amma akka isheen gabaabbattu otoo sabni Waaqayyoo deebi'ee dhufiin Waaqayyo asiitii lafa qopheessu akka inni itti ka'e Waaqayyo yeroo eegee bara eegee gaafa deebii laachuu jalqabu lafa safaruu jalqabe eebba qopheessuutti ka'e namoota saba koo dhufuudhaa jiruuf hammam geessi bal'inni ishee kun hammami jedhee Waaqayyo ofiisaa akka inni safaruutti ka'e kanaaf finyoon safara eebba saba Waaqayyoo harka Waaqayyoo keessa malee harka namaa keessa akka inni hin jirre walii wajjin hin ilaalle ergasii kaayyoon Waaqayyoo maal ture boqonnaa 3tti dabarre rakkinni tajaajiltoota furmaata argachuu isaati warri iddoo aarsaa dhaabatanii tajaajilan Zakkaariyaas kan inni arge Iyyaasuun lubni abidda keessaa kan inni ba'e seexanni dhufee isa bira akka dhaabate seexanni immoo yeroo inni darbu ergama Waaqayyoo dhufee kan inni bira dhaabbate isa kana ilaalleeti gara boqonnaa 4tti dabarre boqonnaa 4 irratti immoo Waaqayyo kan inni furmaata laate rakkoo Zaarubaabeli rakkoon Zaarubaabeli immoo geggeessaadha waan ta'eef kan isaa kan isa mudate tulluudha ture tulluun fuuldura isaa dhaabbate viizhiniin akka hin qabaanneef akka inni mul'ata hin qabaanneef akka inni sabicha fuudhee deemuu hin dandeenyeetii fi tulluu fuuldura isaa akka inni dhaabate tulluu kanarratti immoo raajiin akka dubbatame lafa walqixaan taata jedhee buqqaata jedhe otoo hin ta'in lafa walqixa taata jedhee bakkuma jirutti gadi qabame sammisiifii ta'a jechuudha sammisiifii ta'ee saba Waaqayyootiif bitama. Abboomama irra jetamee darbama jechuudha kan akka inni godhe kanaaf rakkoo tajaajiltootaatiif furmaata laatee Waaqayyo akka inni xumure barri dibannaa akka dhufe barri ayyaanni Waaqayyo nama keessaatti dhangala'u akka inni dhufe walii wajjin laalle kana booddee immoo kaayyoo Waaqayyo maalidha jennee bulfannee turre kan itti aansinee jiru boqonnaa 2tti dabarraa jallinni lafarraa ka'uusaati boqonnaa 5 irratti kan walii wajjin laalu boqonnaa 5tti dabarra dhiifama jechuukooti boqonnaa 5 irratti kan walii wajjin laalu jallinni lafarraa ka'uusaati akkas jedha Zakkaariyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 11 irratti kunoo qadaaddi qunnaa safaraa inni dilaarraa hojjetame sun yommuu baname dubartiin tokko qunnaa safaraa sana keessa teesseen argamte ergamichis isheen kun jallina jedhe isheen immoo qunnaa safaraa sana keessatti gadi ishee cuqqa'ee qadaaddi isaa immoo itti gadi itti jabeessee in qadaade ergasii yommuu ol ilaalee jedha dubartoonni qochoo isaanii jalatti qilleensa qaban lama fuula koo duratti nan arge gadi siqee immoo isaan qunnaa safaraa sana fuudhanii qilleensa keessa balali'anii in sokkani ani immoo jedha gadi qee Zakkaariyaas qunnaa safaraa kana eessatti geessuu jedheen gaafadhe inni immoo deebisee ergamaan kun jechuudha gara biyya Baabiloonitti hin geessu mana ijaaranii fi yommuu inni qophaa'u achi keessa hin kaa'u naan jedhe jedha hin kadhanna galanni siif Waaqayyo toora tooraan saba keettiif mul'ata waan jirtuuf saba keerraa waan jiru caccabsaa waan adeemtuuf galanni siif haa ta'u amma immoo si kadhannaa guyyaarraa waan nutti dubbachuu barbaadu nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Erga tajaajiltootaatiif geggeessitootaatiif rakkoo isaaniitiif furmaata laatee booda Waaqayyo gara biyyaatti fuula isaa garagalfate jallina lafarraatii inni godaanu godhe Waaqayyo ergamichis isheen kun jallina naan jedhe hin qabamtee gadi qadaaddii qunnaa qadaaddii keessa kaamee gaditti qadaadamee jedha qadaaddii isaa immoo gaditti deebisee jabeesseetti qadaadee jedha Waaqayyo kan inni godhu ittaansee yoo jiraate jallina lafarra jiru akka jirutti qabee qunnaatti gasha yaadadhaa boqonnaa 2 irratti Waaqayyo saba isaatiif eebba safaruudhaaf lafa safaruudhaaf finyoo fudhatee ba'e jallina immoo qunnaa qopheessee qunnaa keessa kaa'e galanni Waaqayyoof haa ta'u qunnaa keessa kaa'e hammeenya qunnaa keessa kaa'e yaa firoottan koo hammeenyi karaa kabaaf mul'isa karaa namaaf mul'isa hammeenyi kan inni mul'atu karaa namaati qunnaa keessa kaa'e jechuun namoonni hammeenya hojjetan namoonni jallina hojjetan namoonni yaa firoottan koo fuula Waaqayyoo fuula namaa duratti wannan taane hojjetan qabamanii qunnaatti yeroo galan jira qunnaa mana hidhaa ta'uu danda'a mana hidhaatti yeroo galan jira itti qadaada Waaqayyo mana hidhaatti gasha Waaqayyo umurii guutuutti dabarsuu danda'a murtootti dabarsuu danda'a Waaqayyo fuudhanii gara Baabiloonitti sokkan jira Baabiloon kan inni itti beekamu biyya boojuuti biyya itti booji'amanii deemanidha Waaqayyo
mirga isaanii irraati sarbee jechuudha. Warra hammeenya hojjetan kana qunnaatti gashee qadaadii isaa gaditti qadaadeetti lafarraati geggeessa jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Yaa firoottan kun yeroo tokko tokko aaruun nuuf hin ta'u. Yeroo namoota hammeenya hojjetan, namoota jallina hojjetan yeroo arginu aaruun nuuf hin ta'u. Sababiin isaa waaqayyoo qunnaa qadaadii qopheessee keessa kaa'uudhaaf jira waan ta'eetiif. Waldaa keessatti warri hammeenya hojjenne of eeggannaa gochuutu nuuf ta'a. Sababiin isaa waaqayyo qunnaatti nama gasha. Qadaadee gad namatti qadaadee akka namni boqona waliin qaban nama gochuu danda'a waaqayyo. Warri biyya geggeessinu qajeelummaadhaan geggeessitu nuuf ta'a. Warri waldaa kiristaanaa geggeessinu qajeelummaadhaan geggeessitu nuuf ta'a. Sababiin isaa jallinni kamiyyuu miliqee ba'uu hin danda'u waan ta'eef waaqayyo duraati. Qadaadee qabee qadaadee waaqayyotti qadaadee lafaaf qilleensa gidduu waaqaaf qilleensa gidduu lafa gidduu fuudhee lafarra toon ejjechiisiin waaqaan otoon ga'ee rarraase. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hin qabe kaa waaqayyo. Hin qabe jallina qabe qadaaditti qadaade jedha. Itti gadi qadaade qunnaatti qadaade. Saba isaatiif eebba safara finyoo fudhatee ba'a. Diina kee qadaadii itti qadaadeeti lafarraatti kaasa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkamitti akka inni lafarraa kaasu ani hin beeku. Lafarraa kaasuu kun mana hidhaatti gashuu danda'a. Hin beeku. Du'aan lafarraa kaasuu danda'a. Hin beeku. Itti qadaadee lammaffaa akka hin deebine lafatti. Isa dhumaatiif lafarraa geggeessuu danda'a waaqayyo. Yaa firoottan koo maqaan isaa kan eebbifamee ta'u hin qabe gaa waaqayyo. Hin qabe. Biyya isheetti immoo geggeesse gara biyya Baabiloonitti jedha. Jallinni dura hin qabame. Erga xaansee immoo hin geggeeffame. Dhumarratti immoo biyya isaatti gale. Iddoo wal jijjiiru sabni waaqayyoo Baabiloonii dhufanii biyya isaaniitti galu. Jallinni immoo asii buqqee deebi'eetu biyya Baabiloonitti gala. Iddoo wal jijjiiru jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Biyyi Baabiloonitti hin geessu mana ijaaranii fi yommuu inni qophaa'u achi keessa hin kaa'u naan jedhe. Jedha iddoo kanatti 5:10 irraati fudhataniitu deemu malee rakkina isaanii hammeenya isaanii nutu geggeessee fuudhee deema miti. Gara biyya isaanii gara isaaniitti fe'atanii galu malee nutu fe'ee geessaafi miti. Isaantu achumatti mana ijaaraafi malee nutu mana ijaaraafi miti. Hamma manni ijaaramutti iyyuu muka jalallee ta'a malee nu biran taa'u. Akka jedhu dubbii nama dubbifanne keessatti hamma manni ijaaramee qophaa'amuufiitti jedha. Hamma manni qophaa'uufiitti iyyuu nu biran taa'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nu biran taa'u. Waaqayyo erga lafarraa kaasee nu bira taa'ee baran lakkaabatu dhaqee muka jalallee taa'a malee. Haalleluuyaa. Tarmii isaa fixu yeroo isaa fixu taa'ee jechuun hin jiru. Hinuma ka'a gaqee geessee muka jala kaa'a waaqayyo. Manaa baasee muka jala kaa'a. Fooqii keessaa baasee muka jala kaa'a. Gamoo gurguddaa jalaati keessaati baasee muka jala kaa'a waaqayyo. Ol nama guddisee deebisee nama deebisuu danda'a. Gan nama deebisuu danda'a waaqayyo. Kanaaf yaa firoottan koo eeggannaadhaan deddeebi'uutu nuuf ta'a fuula waaqayyo waaqa jiraata. Kanaaf jallinni lafarraatii hin ka'a boqonnaa 5 irratti. Kun hojjeta kana hojjeta waaqayyo. Galanni waaqayyo waaqa jiraataatiif haa ta'u. Ameen. Sabni waaqayyo lafa jirtanitti ergaan kun kan keessanii kan saba waaqayyooti rakkina keessa kan jirtan girraa adda addaa keessa kan jirtan dhibee adda addaa keessa kan jirtan waaqayyo dhibee keessan qabee itti qadaadee isinirraa fuudhee geggeessa. Kun ergaa kooti jedhaatii fudhadhaa. Aan dubbii waaqayyo isinitti dubbachuudha. Amantiidhaan fudhachuun immoo dhimma keessanii. Erga kana godhee booddee maal hojjeta waaqayyo? Erga kana godhee booddee kan inni hojjetu waaqayyo boqonnaa 6tti darbuun dirqama ta'a. Boqonnaa 6 lakkoofsa 12 akkas jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo namni maqaan isaa Latii jedhamu tokko as jira. Inni iddoo jiru sanaatii dameen godhata. Waaqayyoofis mana qulqullummaan ijaaraa jedha. Latii namni jedhamu tokko hin jiraa jedha asuma jiraa jedha. Ijaarsatu dhufa jechuudha. Mana ijaarama jechuudha. Mana waaqayyooti ijaarama jechuun nation building dabalata. Hawaasatti ijaarama. Yerusaalemin ijaaramti. Manni waaqayyoon ijaarama. Hawaasni ni ijaarama. Siyaasni ni ijaarama. Dinagdeen ni ijaarama. Jireenya furaan ijaarama jechuudha. Ittaansee kan jiru erga jallinni lafarraa buqqee booddee waaqayyo ijaarsatti ka'a. Ijaarsatti ka'a. Nation buildingiitu dhufa. Hawaasatti ijaarama. Isa diigametti ijaarama. Tokkummaatti ijaarama. Nageenyatti ijaarama. Dinagdeetti ijaarama. Kallattii hundaan ijaarsa jalqaba waaqayyo. Eenyutu immoo ijaara? Latii kan jedhamu as jira jedha. Asuma lafa jiru boqoo ol qabata jedha. Boquu kan inni ol qabachuu danda'u latiin iddoo jallinni jirutti miti. Erga jallinni lafarraa ka'ee latiin hin mul'ata. Namoonni rakkinni
irra ciisaa ture gaafarraa ka'u mul'atu namoonni capacity qaban namoonni dandeettii qaban namoonni biyya bushan namoonni hawaasa geggeessuu danda'an namoonni waldaa kiristaanaa geggeessuu danda'an gaafa jallinni lafarraatti cabu boquu ol qabatu yeroo sana iddoo jiranii boquu isaanii ol qabataniiti mana waaqayyo ijaaruutti ka'u hawaasa ijaaruutti ka'u kanaaf waaqayyo ijaaruutti deebi'a jechuudha argitanii sabni waaqayyo waan waaqayyo godhu ijaarsatu dhufa jechuudha otoo jallinni jiru garuu ijaaruun hin danda'amu yeroo tokko nama sodaachisa karoora geggeessitoonni tokko baatanii deeman otoo jallinni hin cabin otoo hammeenyi hin cabin ijaarra waldaa ijaarra biyya ijaarra jedhu hin danda'amu kun dura jallinni cabuu qaba jallinni hammeenyi cabuu qaba qajeelummaan lafarratti dagaaguu qaba tolli lafarratti dagaaguu qaba ergasii booddee kan ijaaramu Marratti ijaaru otoo foundation hin jiraatiin otoo hundeen hin jiraatiin marratti ijaarama hawaasni marratti ijaarama dinagdee marratti ijaarama hafuurri hojiin hafuuraa marratti ijaarama kan ijaaramu dura hammeenyi cabuu qaba kana godha waaqayyo erga kana godhee booda maaltu taasisanitti fakkaata badhaafamatu ta'a boqonnaa jaala lakkoofsa 11 irratti akkas jedhe waaqayyo meetichaaf warqicha fuudhii gonfoo tolchii mataa Iyyaasuu hangafa lubaarra naa kaa'e jedhe mee gara nama kanaatti duubatti deebinee haa yaadannu sadarkaa tokkoffaarratti Iyyaasuun abidda keessa ture daaraatirra rooba ture sadarkaa lammaffaarratti seexanatu dhufe wayyaa xuraa xuwwise sadarkaa sadaffaarratti ergamaa waaqayyootu dhufe uffata qulqulluutu uwwise arfaffaarratti waaqayyootu dhufe dibannaa gadirraatti dhangalaase maqaan isaa Ejersa jedhame dhadhaa Ejersa gad yaasutti ka'e shanaffaarratti immoo warqee badhaafamuutu dhufe inni kun egaa yeroo badhaafamuuti badhaafamni kan inni dhufu ijaarsa booddee badhaafamuutu jira yaa firoottan koo utuun ijaaramiin badhaafamuun hin jiru haalleluuyaa galanni waaqayyootiif haa ta'u waaqayyo hin ijaara hin badhaasas maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u ergasii booddee gidiraan biyyarra darba jaarraati akkas jedha fardeen warri gugurraachi gara biyya bitaa dhaqu warri adiin gara biyya lixa biiftuu dhaqu warri buburreen immoo gara biyya bitaa dhaqu jedha mee kana maappii giddu galeessa baasana fudhadhaati ilaala fardeen warri gugurraachi gara Sooriyaa dhaqu jechuudha fardeen warri buburreen immoo gara Ijipti deemu jechuudha fardeen warri adiin immoo gara Israa'elitti deemu jechuudha waaqayyo rakkina sirraa dabarsa farda gurraacha Sooriyaatti ergee farda buburree Ijiptitti ergee farda adiisitti gadhiisa maqaan isaa kan eebbifame yaa ta'u waaqayyoon galateeffadhaa sabni waaqayyo farda gurraacha sirraa qaba waaqayyo farda buburree sirraa qaba farda adiisitti gadhiisa farda adiinutti gadhiisa dubbii kanarra deebi'een dubbisa ilaa siniif galu jaarraa akkas kaariyaas jaarraa fardeen warri gugurraachi gara biyya bitaa gara Sooriyaa dhaqu warri adiin immoo gara lixaa jedhu gara Yerusaalem deemu warri buburreen immoo gara biyya bitaa mirgaa dhaqu isin immoo gara biyya Ijiptiitti jechuudha buburree sirraa qabee waaqayyo gurraacha sirraa qabee adiisitti gadhiisee fuula ifaadhaan fuula gammachuudhaan jireenya dhugaa jiraatta kana godha waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u kana godha waaqayyo toora galfatee hojjeta waaqayyo jallina lafarraa kaasa waaqayyo hawaasa ijaara waaqayyo kun ergaa keeti kun ergaa kooti lafa kanaaf biyya kanaafis ergaadha isa dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu kaayyoon waaqayyoon itti aanee jiru immoo maali laataa yeroo dhufu walii wajjiniin ilaalla yoo waaqayyo carraa nuuf kenne gooftaan sana eebbisu nagaa waaqayyootiin tura. kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti SoundCloud irratti karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo
itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 duwwaa 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu hordofuu dandeessu. Arkisa jabaa karaan dhufe kaayyee si'almee kan harkaa kufe utuu nani diigame maanii boo'u hin dhufe kan jaalallaan hinaafu. Arkisa jabaa karaan dhufe kaayyee si'almee kan harkaa kufe utuu nani diigame maanii boo'u hin dhufe kan jaalallaan hinaafu. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee mabbaaqoo. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee mabbaaqoo. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee. Anaaf ija kooti ijisaa innanaaf humna kooti humnisaa. Anaaf ija kooti ijisaa innanaaf humna kooti humnisaa. Isaatti baree eenyuyyuu naantoo walgaa mudaa koo kana noosuu danda'u. Isaatti baree eenyuyyuu naantoo walgaa mudaa koo kana noosuu danda'u. Ogeessa muuziqaa Teedii Mogos gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte. Isinis baga nagaan eegdanii. Teedii tarii faarfannootati hojjettu baay'ee dhaggeeffattootni keenya beekuu hin dhaga'uu hin jaallatu garuu faarfannaa kana dudduuba meeshaalee muuziqaa kana dudduuba waraabbii kana dudduuba eenyu jira yeroo jennu Teediin faa jiraachuu isaanii namni meeqa akka beeku hin beeku. Ati dargaggoota muraasa faarfannaa afaan Oromoo meeshaa muuziqaatiin bareechanii miidhegsanii waraabanii gurra keenyaan gaan keessaa tokko. Teedii ati ganaa umriin kee dargaggoodha garuu amma akkan ilaalutti faarfannoota baay'ee hojjetteetta. Gara faarfannootati hojjetteettatu hin seeniin fuuldura attamitti gara tajaajila kanaatti akka dhufte gara waamicha kanaatti akkamitti akka dhufte mee gabaabsii nutti miti. Isa booddee waa'ee muuziqaa ati hojjettu haasa'utti ceena. Duraan dursee baay'ee isin galateeffadha carraa kana waan laattanii fi reediyoo warra Wangeelaa akkasumas Waaqayyoon galateeffadha. Biyyaa kanaaf yeroo kanaan waan nu ga'eef. Ani gara muuziqaatti kanan dhufee waldaa keessatti waldaama keessatti gitaara akka barannuuf nu filanii nu gara nama 7 kan filamne gitaara akka barannuuf gitaarri bitamee gitaarri 2 waldaa seessaa ture. Waldaa Makaana Yesuusii Dirree Somboo jedhama Gimbiidha. Tole. Achitti akka nu shaakalchiisanii fi nu barsiisanii fi filamne. Yeroo sana umuriin koos baay'ee xinnoo ture. Egaa aktivitii ma jiruun isa ta'u maaliinis akka ta'e sin beeku. Egaa ankarooruma Waaqayyooti jedhee namana gara shaakaluu sanatti darbee jechuudha. Gara shaakala keyboardiitti dabarte? No, shaakala gitaaraatti. Keyboardii hin bitanne waldaa Yeruus. Okay. Isa booddee achumatti nu barsiisuu jalqaban ji'a 2 shaakalichitti fufee
isa booddee poointiin nu qabame warri kaan akka kana keessaa harcaa nama 7 turreenti. Keessaa harcaa nama 4tti nama 3tti gallee utuma jennu nama 2tti galle. Yaada daanaa fi Maatiyoosi Gurbaa jedhamu tokkotu hafee utuma 2 taanee hojjennu immoo innis immoo dhiisee anumaaf barsiisaa kutaa jechuudha waldaa keessatti. Tole. Isa booddee kwaarii daa jira, kwaariin saafeelotas jiru. Walumaa harkaa fuunee gitaara taphachuutti kaanee jechuudha. Tole. Isa booda gara waggaa tokko akka kana hojjennee kwaarii maannee otoo hojjennu kiiboordiin akka bitamu yaadi ka'ee waldaama keessatti kiiboordiin bitame itti fufnee immoo kiiboordii itti dabarre waan baay'ee jira akkaataan kiiboordii itti dabarreessu akka salphaatti miti. Umurii kana wajjinis wal qabatee haala doktiriinii maqaan Yesuusii wajjinis wal qabatee waan baay'ee ture egaa keessatti gara kanatti dhufe jechuudha. Jalqabaa amantii cimsannaa barattaa waa umriin keessa jabaate isa booddee gara tajaajilaatti lixxaa yeroo sana kiiboordii rukutuu jalqabda tarii. Waan baay'eedhaan gitaaruma taphachuu dhumtiyyuu akkaataanti gara gidduutti iyyuu akka ari'amuu wayitee hin tureen. Ijoolleen xinnoo maal hojjettu waldaa keessaa gitaaramaa hojjetti laattanii jedhamu iyyuu jechuun ani yeroo sana kutaa 3 bara wayi. Okay, umriin kee baay'ee xiqqoo ture jechuudha. Baay'ee xiqqoo gara waggaa 93 94 jechuudha. 93 94 gidduutti wantichi. Akka lakkoofsa Habashaatti. 94 kana 95 immoo waldaan meeshaa bitatte. Isa booda meeshaan isa dhufu ijoollee waan ta'eef darbee immoo haala waldaa keessa jiru amma meeshaa yeroo haaraa bitamu namni sittiin bu'u saatiniidhaan itti qollofamee ta'a waan akkasii jira. So amma meeshaan isa dhufu eenyu akka taphatudha amma gaaffii hin jiru. Meeshaa haaraan bitameera garuu itti qollofamee taa'aa jira. Yaa isuma dhufu ijoolleedha kaa ijoollee hin badanii jaarsolleen baduus danda'a isa jedhamudha yaadi jirullee gaarii ta'etu jiru. Waaqayyoon gargaaree garuu ani waldaa biraatti dhaqeen ilaalan ture waldaan biraa jira achi waldaa Hiyyaa'uu Qaal kan jedhamu tokko achiin dhaqeen ilaaleen deebi'an ture gimbii keessatti immoo isaantu bitee ture meeshaa nu dursanii jechuudha waldaa maqaan Yesuusii dursanii. Isa booda yeroo meeshaan kun jalqaba haaraa galu ani of danda'eera jechuudha meeshaa taphachuudhaaf. Isaan iyyuu beekan ta'eyyuu. Dhokattee madhattee ilaaltee baratte. Baradhee beeka jechuudha. Teellaa sitti kennan hiree kana. Egaa meeshaan akka har'aa dhufe akka qidaamee dhufe bor immoo waldaatti ba'uu qaba jechuudha meeshaan kun. Eenyu taphatu? Gurbaanii kan biraan kan nutti dabalame jira kiiboordii taphachuudhaafi. Inni opereeshinii isaa waan hin beekneef jira teempoo tiraanspoosii wanti sirreeffamu jira istaayilii fa'aa wanti itti gaggeessitu jira kiiboordiitti bubbuute yoo taphuma isaa dandeesse iyyuu opereeshinii isaa danda'uu dhiisuu dandeessa. So maaltu ta'a jaarsoliin mari'atanii ani kiiboordiin isa banamu nan danda'a jedheetanii itti bu'ee taphachuu jalqabee jechuudha. Garuu kiiboordiin haaraadhaan anatti laatanii waldaatti dhiyeessuuf immoo nulfaata. Ijoollee baay'ee ijoollee waan nam tureefi aluma tokkoon achi baasuu nulfaata ture isaanittis. Kanaaf jecha meetodii tokko fayyadaman isaanii gurbaan inni na hangafu suni kiiboordii taphachuu hin danda'a garuu opereeshinii isaa hin beeku. Maal jedhanii ati bukkee taayitii itti bubu'ii sirreessii teempoo isaasii tiraanspoosii maalis sirreessii isa jedhama jechuudha. Inni immoo taphata. Inni immoo taphataadha jechuudha. Lama taatanii jalqabdan. Lama taanii waldaatti baanee kiiboordiin immoo haaraadhaa namnis immoo garuma kiiboordii sana ilaala ture yeroo. Waan nama dhibu yeroon itti bubee sirreessu hin argu ijoolleen maaliif mucattiin hin taphattu isa jedhamu gaaffii hin geenye jechuudha waldaa booddee akka kanaan immoo kiiboordii taphachuutti darbe jechuudha. Okay, har'a magaalaa Finfinneetti istuudiyoo mataa keetii qabdaa.
faarfannoota baay'ees hojjetteetta faarfattoota keenya wajjin amma ammaatti faarfannaa meeqa CD meeqa hojjetteetta meeqa ittiin si gaafadha. CD'n lakkoofsaan I don't know trackiinis jira. Faarfannaa lakkaa'uun hin danda'ama faarfannaatu hojjette. Baay'eedha amma lakkoofsa isaallee qabachuu baadhee. Albamii maani yoo lakkoofne gara albamii 30-40 ture. Faarfannaa baay'ee hojjette. Albamii 30-40 gidduu. Namootni baay'een akka jedhanitti immoo faarfattootni baay'een muuziqaa ati hojjettu addadhaa baay'ee bareedeedha. Isa kana yeroo dhaggeeffannus gurri keenya beeka isa kana. Mee waa'ee faarfannoota kana akkasitti faarfannaa meeshaa muuziqaa wajjin qindeessitee itti hojjettu kanatu haasa'uun jalqabiin dura mee faarfannaa jaallattu keessaati faarfannaa tokko dhaggeeffattoota keenyaaf filiitii haasaa keenya mootti fufna. Faarfannaan jaalladha faarfannaa jaallatamaa jedhu. Faarfannaa kana situu meeshaadhaan qindeesse. Muuziqaa sana qindeesse. Muuziqaa faarfannaa CD addisuu sana akkuma jirutti jechuudha. Albamii isaa duulli kun duula lubbuutu se'e. Duulli kun duula lubbuu warra kaanis amma sanatu jiru. Seenaan kee mudaa hin qabu dheeraa dawwaan kee eessaa kaasuu eessaa jalqabu madaalli dhabeen gochaan kee. Seenaan kee mudaa hin qabu dheeraa dawwaan kee eessaa kaasuu eessaa jalqabu madaalli dhabeen gochaan kee. Kana akka keetiin argadhanii kophaadha kan kee sirriittan argeessi beeka maleenyummaa kee. Kana akka keetiin argadhanii kophaadha kan kee sirriittan argeessi beeka maleenyummaa kee. Barbaadde na beemi laalleen kan akka keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna 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 keetii. Wanti kun naafaraadha jiruuti anaaf hojjette qilleensa tonaaf karaadha irruu korreetti dubbatte. Wanti kun naafaraadha jiruuti anaaf hojjette galaana tonaaf karaadha irruu korreetti dubbatte. Kana akka keetti naaf ta'u ani barbaadde nabee. Garaa kee tolgaalee fayyidu kunoo isa jabee. Kana akka keetti naaf ta'u ani barbaadde nabee. Mana kee tolgaalee fayyidu kunoo isa jabee. Barbaadde nabee milaalleen kan akka keetti jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni. Amma faarfannaa gara CD yookaan albamoota 30 hojjedheette CD tokko keessa gara faarfannaa 11-12tu jira. Kana jechuun gara faarfannaa 100 baay'eeti jechuudha. Baay'eedha. Amma gaa faarfannooti kun yeroo faarfattooti sitti fidanii dhufan. Akkamitti fidanii dhufu situ yeedalloo itti baasamoo yeedalloo fidanii dhufanii ati immoo staayilii garaagaraatiin muuziqaatti hojjettamoo muuziqaatti hojjettu kun immoo
isa faarfannaa gara biraa wajjin akka inni waliin fakkaanne fakkeenyaaf faarfannaan tokko chikchikkaadha ta'e chikchikkaatu hojjetu hundi isaa akka inni waliin fakkaanneef yookaan reegee dhiyoo ta'e akka inni waliin fakkaanneef maal goota meettamitti hojjetta mee nutti himee hin fiduu faarfannaa fidanii dhufu gara stuudiyoo akkam gootanii CD gootanii baastu meesa kana gabaabsii nutti hime. Waan si dhibu keessa yeroo baay'ee wanti na mudatu wanti sitti mu barbaadu. Muuziqaa akka baluutti na hojjedhu nama lammi faarfataadhaan dhufa hojii ilaalee dhufa chichikkaa keessa akka baluutti na hojjedhu waan jedhamu jira. Garuu yeroo baay'ee maalin godhaa atamma wal fakkaachuu isa jedhamu sana muuziqaa wal fakkaachuu hin qabu yoo istaayilii isaan ittiin fidanii wal fakkaate ani immoo ofii koodhaanini muuziqaa sana muuf godha. Yeroo baay'ee amma faarfannaan reegeedhuma ta'ee reegeen wal fakkaataan reegee dhumti ta'e immoo reegeen gosa baay'ee jira. Chikchikkaa ta'e chikchikkaan gosa baay'ee jira. Akka kana waalziinis ta'e waalziinii bal'istee hojjechuu hin dandeessa waalzii. Garuu faarfattoota biraa wanti jiru chikchikkaas akka kana baluu sanaatti na hojjedhu waan jedhamu yeroo baay'ee na mudatan. Reegee kan akka baluu sanaatti na hojjedhu waan jedhu na mudatan. Ma akkam goota yeroo isaan kana siin jedhan? Jiramini isaanii kan isaan fidan yeedaloodhumaa fi waan qopheessan sana fidu. Riitimiin jira, riitimii keessaa hin ba'anii. Riitimii sana yeroo isaan miila isaanii sochuu jalqaba yookaan harka isaanii sochiima isaaniirraa kaaseetanii ilaalan. Isa booddee ani garanitti muuf godha ofii makoo keessatti qalbeeffadhe. Kana baluus akka inni fakkaannetti jira meetadii mataa koodhaanii akka inni wal fakkaanne gochuu yaalaa jechuudha. Amma gaa faarfannaa tokko yookaan immoo CD tokko jenname. CD tokko walaloo isaatiif yeedalloo isaa faarfataan fidee yeroo dhufu CD gootanii muuziqaadhaan bareechitanii hojjetamee ba'uudhaaf yeroo hammamiifaa fudhata? Albamiin tokko yeroo hammanaa fudhata jechuun daangaa hin qabu. Muuziqaan daangaa hin qabu. Muuziqaa yoo nan bareecha jette waggaa 5 waggaa meeqa hojjechuu dandeessa irra teessee. Muuziqaan hin guddataa deema. Muuziqaan akkuma itti gooteedha. Gabbataa deemachaadha waatti daddabaltee waa mi'eessitee soogidda lamitti gootee. Mi'eessaadhuma deemta waan isaa. Amma waalzii tokko an torban tokko jechuu nan danda'a. Waalzii tokko immoo sa'aatii 3 jechuu nan danda'a. Sumatu yoo nan bareecha jette itti dabalaa fooyyessaa deemtarraan kan hafe dhaabbatan qabu. Riijii isaas wanta gidduu galus mi'eessaadhuma deemta. Kanaaf daangaa hin qabu ammanatti hin fixa jechuu hin dandeessu. Garuu yeroo baay'ee faarfattoonni haala isaanii dafee naafadhumoo waan jiru tokko tokkoon dafee akka xumuramuu barbaadu garuu gasa kanarratti yeroo baay'ee hin gadhiisu teessee mana hojjetu jechuudha. Hammam fa'aa fudhataa jechuudha gamma CD tokko hojjetanii fixuun? Fakkeenyaaf faarfattoota gara jalqabaa hojjedhe kan Addisuu kan Baacaa fa'aa kan Alamuu fa'aa kan yoo sitti meeman kan Alamuu waan amma santiin jalqabee 7 hojjedhe albamii sana. 7 jechuun egaa gadi baanaa misaa nyaannaa itti deebinaa gadi baanaa itti deebina jechuudha. Egaa waan itti biraa gidduu hin jiru. Hojiinis waan hin jirre kanuma sana duuba waan hojjechaa tureefi. Isa booddee muka warra kaaniitti yeroo daddarbe. Kanaaf 7 kaa'uu hin dandeessa garuu yeroo sana hootiis waan hin tureefi jira miti daddafee mana hojjedhu jechuudha. Fedhii guddaadhaan hojjettaa. Jira yeroo jalqabaati ka stuudiyoo yeroo jalqabaati waan ta'eefi akkeestiin hojjedheen yeroo sana jechuudha. Malee 7 ji'a 7 jechuun hin danda'amu jechuu barbaadeetan. Garuu turtii keessaa muuziqaan akka itti gabbataa deemudha kan ibsu barbaadu. Amma faarfannooti biyya alaa yeroo fudhannu faarfannaan muuziqaan faranjii istaayilii garaagaraa qaba. Faarfannaan immoo ofii isaa kan danda'e istaayilii yookaan immoo akkaataa itti faarfatamu qaba biyya faranjiitti. Biyya keenya keessatti
istaayiliin adda faarfannaadhaaf jedhamee taa'ee jira laata? Yeroo baay'ee yoo diteelii isaa haasofne muuziqaa kana diteelii isaa haasofne istaayiliin baay'eetu jira. Istaayilii dhumtiyyuu dhiyeenya iyyuu istaayilii dhumta addunyaan hin beekin itti daddabalaman dabsteeppii fa'aa kan jedhamu yoo dhufeera. Garuu keessaan baatu achumatti achi qabamees qabama. Amma istaayilii yeroo baay'ee afurii kan jiru waalzii reegee diiskoo cikcikaasa jedhamu kana ta'ee jechuudha. Slow rock jedhame. Garuu achuma keessatti achi maqsitee as maqsite akkuma sila reegee gootee reegee akkaataa garaagaraan hojjechuu dandeessu. Achuma achitti maqsite jechuudha. Darbee immoo gospel musiikii gootee hojjetaman hojii afuuraa hojjenna waan ta'eef akkaataan itti gurra namaatti tolee dhaga'amudha. Wanti nun goonu kaategorii mataa isaa qaba gospel musiikiidha kan hojjennu waan ta'eef malee istaayiliidha yoo deemne gara raagaatti gara diiskoo ta'ee diiskoon jira istaayiliin gara inni itti fuudhee deemu gara sirbaattis kan deemu jira diiskooma ta'ee gara shubbisaatti kan si geessu jira. Isa kana gaa qalbii mageenya keessatti ilaalleetu sirreessina malee anamma diiskoon gospeliif hojjedhuu fi diiskoon gara biraatti yoo nan hojjedha ta'e gara biraatti geessuu danda'a jechuudha. Shubbisatti geessuu danda'a jechuudha. Amma ilaa qabxii guddaa kaaste. Amma gaa faarfannaan sirba wajjin akka inni waliin fakkaanneef waan akkuma tamma jettee gara biraatti akka inni hin deemnee fi akkamitti karaan itti eegamu jira wanni isaa tokko eeggate. Isa kana muuziqaanyaatu eeguu danda'a akka kootti malee darbee immoo yeroo istaayiliin haaraan kun dhufama ijoolleen hip-hoppii jedhanii waan tokko raappii fa'aa jedhanii dhufu gospelii keessa ammas galaa jira wanti kun. Ani isaan kaategorii isaa gospel musiikiidhaan jedhu garuu aadaadhaa wajjin walitti intini ta'a manni kun akka biyya keenyaatti cikcikkaadhaa yoo faarfatte it's okay. Yoo akka biyya warra Afrikaatti deemte diiskoodhaa yoo faarfatte isaanii fi normaaliidha jechuudha. Diiskoodhaa yoo biyya keenyatti fidde garuu which is intini ta'a jechuudha akka daansii ta'a. Kanaafi akka aadaadhaan wal qabatee jira wanti kun. Kanaaf akkaataatti itti eegdu jira yoo jettee Itoophiyaa keessa warri jiran muuziqaanyootatti eeguu danda'a malee akka addunyaatti yoo ilaalte raappii dhumtiyyuu biyya bakkeetti immoo faarfannaa ta'ee argachuu jira. Isaatiina gootee himeeffitu miisana beekaaf lafa litu. Lubbukoolchitee taaduu warraan siifan kennamu doosa gararraa. Isaatiina gootee himeeffitu miisana beekaaf lafa litu. Lubbukoolchitee taaduu warraan siifa ta'uu middoonni gararraa. Akkasin dagannee tasyaate karaa kee dhaabatee abdiin koo jigee biyya kooti guutee sirriitu tulluun galaata keessu na mul'atu. Akkasin dagannee tasyaate karaa kee dhaabatee abdiin koo jigee biyya kooti guutee sirriitu tulluun galaata keessu na mul'atu. Galaata lakkulaku anjeedhaan qabu muku na tuttu gamtolike. Birander bamu karke galata nakulaku jedhan qabu muku tuttu gami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedhan qabu muku tuttu gami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedhan qabu muku tuttu gami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedhan qabu muku tuttu gami tolike birander bamu karke galata nakulaku jedhan qabu muku tuttu gami tolike birander bamu karke.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin